Ashama harka fuunee daawwattoota YouTube isaak zeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin dhaqqabu jecha oduu simbirtuu qabna. Oduun keenya har'a dhimma artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabate Laamroot Kamaal akka harka keessaa qabdu maatii fi ilmaan Oromoo akkasumas guutuun biyyattii akka quba qabu ni beekama. Egaa Laamroot Kamaal irratti manni murtii yeroo adda addaatti akka isin bilisa taate itti murteessuudhaan gadi lakkifamaa mirga wabiitiin akka gadhiifamaa turtes ni beekama. Namoonni isii wajjiniin shakkaman kanneen akka Xilaahun Yaamii Abdiinfaa keessa jiru waan ta'aniif jara kanatti Xilaahun Yaamiitti umurii guutuu akka itti adabame ni beekama. Egaa Laamroot Kamaal bilisa jechuudhaan erga gadhiifamtee kaaste manni murtii olaanaa Dhaddacha olaanaa waraqaa galmee yookaan waraqaa mormii galfachuudhaan akka isin mana murtiitti deebitu godhameeti jira. Egaa dhiiga Haacaaluu Hundeessaa irratti mootummaan baay'ee qoosaati ture, ammas ittuma dabalee qoosaati jira. Hadha kan dhaga'amaa ture Laamroot Kamaal hidha ji'a 3 itti adabame waggaa tokkoof ji'a 6 ol mana hidhaa keessa waan ji'a 3 ol waan mana hidhaa keessa turteef adabbiidha isiidhaan alatti mana hidhaa keessa turte waan ta'eef bilisa akka baatu godhameeti jira. Laamroot Kamaal bilisa baateeti jirti. Egaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti du'aa isaatti illee baay'eetti qoosamaa jira. Egaa uummanni Oromoo guutummaan guutuutti akka beekutti mootummaan akka artist Haacaaluu Hundeessaa galaafatedha kan inni beekamu. Sababa sanaan wal qabatee erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame Oromiyaan takka dhiiguu hin dhaabne takka lubbuun Oromiyaa ilmaan Oromoo ba'uu hin dhaabbanne jimlaadhaan uummanni Oromoo dhumaati jira. Abbootii gadaadhaa kaasee weellistootaa kaasee hayyoonni Oromoo hedduun isaanii mana hidhaa keessatti sababa du'a artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabate namoonni hedduun mana hidhaa keessa akka jiran kanneen akka Jawaar, kanneen akka Baqqalaa, kanneen akka Hamzaa, kanneen akka Abdii Raggaasaa namoonni hedduun hayyoonni siyaasa Oromoo hundi isaaniituyyuu jecha artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabate hundi isaanii akka mana hidhaa keessa jiru eenyuun namaatuyyuu qubanii qaba jechuudha. Erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeeffame Oromiyaa keessatti takka nageenyi argameeti hin beeku. Mootummaan kun daguggaa sanyii guutummaan guutuutti ilmaan Oromoo irratti jimlaadhaan kan hin qaqqabsiisaa ture jira. Har'ammoo akkuma ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa bifa qoosaadhaan ajjeesee tuffii ilmaan Oromootiif qabu erga agarsiiseen booda takka Oromiyaa keessatti lubbuun takka osoo hin ba'in bultee hin oolle jechuudha. Lafti dhiitee hin bariine jechuudha. Egaa kun maal agarsiisa? Tuffii mootummaan kun ilmaan Oromoodhaaf qabu agarsiisa waan ta'eef har'ammoo Laamroot Kamaal ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa guutummaan guutuutti akka harka keessaa qabdu maatiinis ta'e ilmaan Oromoos ta'e Itoophiyaan guutuun lammiileen biyyattii qubanii qaba. Garuu manni murtii isii bilisa baasuu murteeffatee bilisa baateeti jirti jechuudha. Kun egaa tuffii ilmaan Oromoodhaaf qabu hundasaa agarsiisa. Dhiiga Haacaaluu qofa osoo hin taane dhiiga Haacaaluu qofa irratti osoo hin taane dhiiga ilmaan Oromoo hunda irratti qoosame jechuudha. Wanni kuni egaa mimee waan BBC'n gabaase tokkorraa akka oduutti isiniif dhiyeesseetiin jira. Sana dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Shama harka fuunee daawwattoota YouTube isaak zeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin dhaqqabu jecha oduu ammee qabna. Dhimma ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabate Laamroot Kamaal shakkamtuu fi adda durummaadhaan ajjeechaa kana keessaa akka harka qabdu Oromoon hundi biyyi hundi waan beekuuf dhimma artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabate oduuwwan adda addaa yookaan isii bilisa baasuudhaaf mootummaan kun shirri inni hin shirin hin jiru jechuudha. Egaa wanti isin beekuudhaa qabdan hojjechaa kana keessa duuba isaa mootummaan akka jiru dhibbaan dhibbatti maatiinis ilmaan Oromoo hundinis qubanii qabu jecha har'a manni murtii Laamroot Kamaal irratti hidhaan ji'a 3 akka murtaa'e kan inni gabaase. Kanarraan waan tokko dubbanna jechuudha. Ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa namoota shakkaman keessaa tokko kan taate Laamroot Kamaal irratti manni murtii hidhaa ji'a 3 irratti dabarsuus isaa ol hidhaarra waan turteef har'uma hidhaadhaa akka gadhiifamtu ajajame. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi farra shororkeessaa fi dhimmoota heera lammaffaa kunneen ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaan himatamanii turan keessaa Laamroot Kamaal irratti hidhaa ji'a 3 murteesseeti jira.
Lamroot Kamaal wayita jechaan artist Haacaaluu Hundeessaa raawwatametti lubbuusaa baraaruuf tumsuurraa dhibaa'ummaa agarsiisuu isheetiin murteen kun irratti murtaa'e. Kanaan dura abbaan alangaa Lamroot Kamaal michuu ishee yeroof to'annoo jala hin oollerra ergama fudhattee artist Haacaaluu Hundeessaa gara iddoo itti ajjeefametti fudhatte deemuun akka ajjeefamuuf haala mijeessitee jirti jechuun ture abbaan alangaa mana murtii olaanaa federaalaatti kan himate. Manni murtichaas gurraandhala 25 bara 2021 Lamroot Kamaal ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa akka raawwatamuuf ga'ee haala mijeessuu bahachuu ishee kan agarsiisu ragaaleen namootaas ta'e sanada akka hin dhiyaanne himuun bilisaan akka gadhiifamtu murteessee ture. haa ta'u malee abbaan alangaa murtee kana mormuun mana murtii waliigalaa federaalaatti oliyyatee ture. Manni murtii waliigala federaalaatti dhaddachi oliyyannoo lammaffaas ragaa Lamroot Kamaal gahee haala mijeessuu bahachuu ishee agarsiisu akka hin dhiyaanne himee ture. haa ta'u malee murtee manni murtii jalaa bilisaan yaa gadhiifamtu jechuun murteesse haquun dhimmi ishee seera yakkaa bara 1996 bahe keewwata 575 muraa tokkoon akka ilaalamu jechuun dhimma Lamroot Kamaal gara mana murtii jalaatti deebise. Keewwatni kun namni kamuu bifa ofiisaa irratti ta'e nama biraa irratti balaa hin qaqqabsiisneen nama lubbuunsaa namummaa yookaan fayyaasaa irratti miidhaan qaqqabuu danda'u gargaaruu osoo danda'u gargaaruu yoo dhabe hidhaa ji'oota 6 hin caalle akka adabamu himeera. Lamroot Kamaal himata kana irratti ragaa ittisaa waan hin dhiyeeffanneef mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi farra shororkeessaa fi dhimmoota heera lammaffaa kaleessa muddee 23 bara 2021 balleessaa raawwachuu ishee mure. Abbaan alangaa gochichi gara jabinaa fi halkan raawwatamuusaa akka yaada adabbii cimsuutti akka qabamuuf kan dhiyeeffate ta'us manni murtichaa kuffiseera. Gama biraatiin immoo Lamroot Kamaal kanaan dura galmee yakkaa kan hin qabne ta'uu ishee daa'ima kan guddistu ta'uu ishee akkasumas naannoo itti jiraattutti hirmaannaa hawaasummaa taasisuun kan beekamtu ta'uu ishee akka yaadawwan adabbii salphisaniitti akka qabamuuf gaafattee jirti. Manni murtichaas yaadawwan adabbii salphisan lamaan jalqabaa fudhachuun hirmaannaa hawaasaa taasisuu jechuun kan dhiyeessite kuffiseera. Dhumarratti dhaddachichi beellama har'aatiin Lamroot Kamaal irratti hidhaa ji'oota 3 Lamroot Kamaal waggaa 1 fi ji'oota 5 hidhaarra kan turte ta'uusaatiin fi yeroo irratti murtaa'in ol hidhaarraa waan turteef har'uma akka gadi lakkifamtu manni murtichaa ajajeera. Namoota ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa walqabate irratti murtaa'e ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa walqabate abbaan alangaa waliigalaa namoota 4 irratti ture himata shororkeessummaa kan bane. Isaanis Xilaahun Yaamii, Kabbadaa Gammachuu, Abdii Alamaayyoo fi Lamroot Kamaal turani. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddachi yakkaa farra shororkeessaa fi dhimmoota heera lammaffaa dhaddacha hagaya 3 bara 2021 ooleen weellisaa Haacaaluu Hundeessaa irratti kallattiidhaan dhukaasuun kan himatame Xilaahun Yaamii hidhaa cimaa umrii guutuutiin akka adabamu murteessuunsaa ni yaadatama. Himatamaa lammaffaa kan ture Kabbadaa Gammachuu hidhaa cimaa waggaa 18 yoo ta'u adabamuu himatamaan sadaffaan kan ture Abdii Alamaayyoo ammoo hidhaa salphaa ji'a 6 itti murtaa'uunsaa ni beekama. Egaan daawwattoota keenya sagantaan keenya kana fakkaata ture hanga xumura sagantaa keenyaatti waan nu waliin turtaniif baay'ee isin galateeffanna. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaatti warri maatii kiyyan ta'an subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a.